Kata kasil kidang godamu gafani khan intala godamu garu namni Saudi jirutin tarta ka fude ne kala badde sunama bakka sin jirtum be ko ne kala badde koy jabal koy kum nagar la ande kum nagar la ini anna gandami yoda da kon sera ulaga barbaj sugutun namni bakka sibu yo kham bakka saniti argamun guyani kha qofamiti dirqama ula sera ulaga gututi khanafwan unda arrini khada arri sarafani arri saakani yani ummata timun dirqama miti sigale namonni heddu wa kana damba fanni amma dasi ni bejra ulaga gutudaf ya guyani khat makani tin daqamu makani khati mati bira sigale mi waan guutamu jira waan barbaachisu jira maatiin nama kana eenyu bakka bu'ee dhufa arguu barbaada kabaja intala eeguutu jira nyaatanii dhuganii bashannanuutu jira sigale ulamaa'ii gurguddoo ustaaz Anas ustaaz Najjaash akkasumas Sheekh Mikaa'el namoota gurguddaa sana akkasuma obboleeyyan keenya Mushid Mu'aaz Ustaaz Firoo Saaladdiin Abdii Obsa Abdusalaam namoota hedduu bichaa ijoolleen makiinaa sadii guutanii salfii galanii akkana dhaqanii kabaja nu godhanii Ustaaz Mu'aaz getteessa asli Ustaaz Mu'aaz by the way Ustaaz Mu'aaz Hafizul Quran amar bro Ustaaz Mu'aaz nu wajja asirraa taphatan Ustaaz Mu'aaz maal liqoyta Ustaaz Mu'aaz Ustaaz koy bakka kana dabaasaa fi dabal qomme kaamera duraatiin deemini TikTok ko kayta na meddu wal kitese Ujolan undu warra kara ebar deebi'a murtii habibi ana si ma daga inni way jira miti Ustaaz Mu'aaz nama yeroo lama hafaz yeroo lama takka miti yeroo lama jechuun nama quraana qalbii qabu yeroo lama hafazee takka siin jenne beek amma dasiibaate inaaringa waan kana qaraate yeroo fudhatee qaree argate ya nin beeka ani dengate gafa finfinne kama wala garuu bar dabre qaree jira nin beeka raga boon danda'a thank you imo keessatti qaraane jechuun ya mucaan lafatti hafazee lafarra qaree lafarra osoo fe'u mucaan naarin ayya kanaaf TikTok irraa tasgabbaa'ee deebi murtii asli biratti ol deebi habibi ayye baal keenya akkasi joon namoonni guyyaa waan kana gaafachaa jirtan waan kana gaafachaa turtan amma desinii beemi sargi guddaa yoo akkuma leengadda nama kuma dhibbaa fi nama kuma dhibba sanarratti agartee mi an seeraa fi seeraan jaartii fuudhuu kiyya agarsiisan sargii takkaa biyya tanatti godhamee hin beekne ta yoo xiqqaate namni kun kudhan irratti argamee yoo xiqqaate qaamaan seera waan ta'e hin beekne goona. lafarratti yoo sargiin gootanii lafarratti hin jee bara kan isiimu jiru kun inshaallah ji'a takka dargeessa waan isin agartanii hin beekne. anammoo viidiyoo promooshinaa hunda duraan hojjedha. Beellama fi biyya irraa yaamicha goriin dhufnaan hiriyoota kee biyya jira hunda isaa yaamni dhufu. Xiqqaa fi guddaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiranii yaama wallahi. Awustiraaliyaa irraa Profeesar Usmee kana fa'aa yaami. Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Yuurooп, Kanaadaa bikkaa hundarraa biyya keessaa fi biyya alaa namoota hirmaatuu danda'an hirmaachisnee taariika irratti sarkii takkaan godhamin goona. Bareeda bakka rabbi. murtii wayii si gaafa dambalee gaafi lammaffaa.